Islaamummaan kusuufuu ji'aa fi aduun akka mallattoo humna rabbii guddaa yookiin Allah fi beekumsa isaa bal'aa ta'etti fudhatama. Haala samii kana keessatti uumamuudhaan rabbiin waan hundumaa irratti danda'a ta'uu isaa nu agarsiisa. Akkuma Quraanni jedhutti ji'aa fi aduun mallattoolee isaa keessaa isa tokkodha. Yeroo kusuufuu ji'aa fi aduun uumamu Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam salaata addaa salaatul kusuuf jedhamu akka salaatamu nu ajaja. Salaatni kun sunnaa mukaddaa yookaan sunnaa cimtuudha. Kaayyoon isaa yeroo akkanaa rabbitti deebi'u dhiifama kadhachuu fi hundeen waan hundumaa rabbii harka jiraachuu isaa yaadachuudha. Salaanni kun rakaa lama kan qabu yoo ta'u rakaa tokko keessatti rukuu lamaa fi sujuuda lama qaba. Yeroo jaahiliyyaan yookaan islaamummaan duraa namoonni kusuufuu ji'aa yookiin aduu ta'uu kana du'a nama guddaa tokkootiin yookiin dhaloota nama tokkootiin wal qabsiisanii ilaalaa turan. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam garuu kana cimsanii dhoorganii jiru. Akka hadiisni jedhutti aduunii fi jiiniin du'aa fi dhaloota nama tokkootiin hin kusuufan, garuu ammoo mallattoolee rabbiin kenna nu agarsiisu ta'uu dagachuu hin qabnu. Namni tokko yeroo kana argee kara rabbii isaa deebi'ee salaatu, zikrii godhuu fi du'aa kadhachuu qaba. Yeroo kusuufa ji'aa yookiin aduun musliimonni akka dhiifama kadhatan, sadaqaa akka kennan, rabbii isaanii akka faarsan yookaan zikrii akka godhanii fi du'aa akka baay'isan ni gorfamu. Kunis balaa yookiin adabbii rabbii irraa dhufuu malu sodaachuudhaaf fi rahmata isaa barbaaduudhaaf godhama. Islaamummaan saayinsii fi qorannoo hin dhoorgitu. Kusuufuu ji'aa yookiin aduun saayinsii ammayyaatiin yeroo fi haalli sirrii ta'een raggaamuu danda'a. Islaamummaan beekumsa kana ni fudhatti. Sababbiin isaa barumsa amantii isaa waliin jiru ni cimsa. Haala uumamaan jiru kana duuba humni uumaan akka jirus ni barsiisa. Walumaa galatti islaamummaan kusuufa ji'aa kana akka haala uumamaatti mallattoo humna rabbii guddaatii fi yeroo rabbitti deebi'amee ibaadaa godhamutti ilaalti. Rabbiin nuuf haa araaramu, akka hojii keenyatti nun adabin. Inni hunda caalaa akkan mararfataa fi araaramaadha. Gara isaa haa deebinu, cubbuu hojjechuu irraa haa qusannu, maasiyaa dalaguu irraa haa toobannu, miskiina dararuu haa dhaabnu, waanuma qabaannee fi ilma namaa tuffachuu fi miidhuu haa dhiisnu, humna qabna jennee boonuu haa dhiisnu, namoota humna hin qabne miidhuu irraa of haa qusannu, waan goonuu fi waan dhiisnu hunda keessatti rabbiin haa yaadannu. Ani xumuree jira. Kun mana gurbaa qaxaleeti.